ሁላችሁም ቴንኪዩ እናመሰግናለን። ራቼ ይገባዋል፣ እውነትም ያንስበታል። ከበጀምቶታ ኢልማኖ ደግሞ ገለቶማ ኡልፋዳ ዋና ሲሪን ጀዱን ቀቡ ጉያ ከና ሰበቤፈቹኒ ቦር ዮረብ ጀዴ ራቼዳፍ ኬና ቶኮ አካ ብያ በቃቲ ቸች አካ ብያ በቃቲ ኬና ቶኮ ቆጴሴ ቢጅራ ኬና ሰነሞ ስለ ኬኑን በርባዴ ቱሬ አከተራ ኦሊንገሌ ኩኖቲ ኩን ቦር bakkat jirtutti siif hojjetame bakkat jirtutti namni sun kabajaan dhufee sii kennaa irraa fudhatteeti bakka suuraa haadha kee fannifti sanatti kanallee naa fanniftee bara baraan ittiin na yaadattaa jechuudha. Atis goota keessaa tokko kana fakkaataa galatoomii of guddisiitii. Mata ke galate padu galato ma ulfada kenna na jabenya kana wante if kana ban kenna kana kenne fi borsi beko amma rachi saganta ga bab sidi umada galate paduti wanan daga de tokko mana makiti asli bira obbolesa keenya asli bira demne gargaarsa ummatatu jira. Hundumti keenya waan qoysti asliin galee asliin jirataana galee adubbatu yookaan asli yookaan maaki እስከዛ አንድ ነገር በላችሁ ወይ ሌልቲኮ በገገመደን እንኳን ደስ ያላችሁ ሁላችሁ እንኳን ደስ ያለን ራችሁ የኦሮሞ ህዝብ ሀብት ብቻ ሳይሆን የመላው የኢትዮጵያውያን ልጅ ነክ በጣም እናመሰግናለን። ኦሮሞማን በሉሽ ሊሎ ገጽታ እያሳየህን ነው። ለመላው ለሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች መልካምነትን የኦሮሞን ህዝብ መልካምነትን ባንተ እያዩ ነው። በጣም ተወዳጅ ልጅ የመላው የኢትዮጵያውያን እናቶች ልጅ ነህ አንተ እና እናትህ አንተን ስትወልድ ወንድ ነው የወለደችው። ላይክ በቃ ብቁ የሆነ ወንድ ወለደች የሚባል የለም። በቃ እንደዛ ነው እና በጣም ሪስፔክት አደርጋለሁ። እኛ እንግዲህ በሰው ሀገር ሆነን ነው ልጅነትን ለኦሮሞ ትግል የሰጠኸው። ሃይ ስኩል ኢቭን 13-14 ዓመት ፎቶ ካለኝ እንደውም እና በጣም ለሁሉም ነገር ለጊዜ ለሁሉም ነገር ቴንክ ዩ ፎር ቢንግ ዩ አንተ ራስን ስለሆንክ መልካምነትን ስላሳየህን እናመሰግናለን። እና ዲዘርቭ የምታደርገውን ፍቅር ነው ዛሬ ከመላው ኢትዮጵያውያን ያየኸው እና እንተ የኦሮሞ ህዝብ ሀብት ብቻ ሳትሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነህ። እናመሰግናለን። መልካም ዜጋ ማለት አንተ ነህ እና እናመሰግናለን። ሁላችሁንም ስለተባበራችሁት እናመሰግናለን። ራችሁ በዚሁ ቀጥል። ቴንኪዩ ነው ወርዳል ሌልቲኮ የኔ እናት የኔ መልካም እህት ቴንኪዩ ሶ ማች እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኑሪልኝ ሶዳ አዝሊ ኮንግራቹሌሽን አኒባሪ የሆነ ምች ሳብ ያይን ቶኮ ዱፌ አከ ጨራተ የሬ አከ ደገርቶታ አርሰናልቲ አናን ቆጴ ፈዴታ አረበይታ አስቲ አናን ካዬ ኡመኒ ኩን ገመዴ በገ ጉያ ከና አርግቴ ኮንግራቹሌሽን አሌክሲቲ ሂሜራ ዋንተ እንደዚህ ቦዳ ዋን ብራ ቦዳ ሰውና አሌክሲ ጋፈዱ ጉያ አሌክሲ ወሊደ ወርደ ቱሬ በገ ገመዴ jecha osoo hin taane kanaan lamu gocha eenyumaa olitti faamiliidha akkasi jaalannu akka soddaa taane hin beeyta. Dhugaa rabbi baga gammadde hordoftoonni keelle ijoolleen Oromoo kan saba biraallee warra dhufanii si bira dhaabbatan deeggartoonni kee hundumti isaaniyyuu baga gammadani. Yaa'u kanuma jedha isinuu jettan kafe ati mubaaraki daqiiqaa walakkaa booda amma taphni shaampiyoonaan lee waan jiruuf ala kana ka faranjoota Oromoon faranjii ta'e reeduun TV ilaalaa jira shaayii dhugaa yeroo taphni maalikaa namicha warra Roonaaldoon taphatu sun dhume eenyu maqaan irraa waancaa qabu kana eenyuun mooti Riyaal faanti yeroo tapha geessanii asillee yeroo dinqiseeffattoonni kee gammachuu geessan walakkaa booda gargaarsa uummata keenya shirkaattu jira. Yaa'u karaa feesbuukiitiin karaa garaagaraatiin guuraa oolle
ammallee asin kara kaashaappitti zeerin sagantaa waan qabnuuf hundumti keessanuu ummanni sun baay'ee dararamaara. Yoo wanti nu asitti qarshii 10-15 walitti guurru waa godhaa osoo hin taane miidhama uummata irra jiru waggaa 3 ummanni sun waan miidhamaa jiruu fi gargaarsa haadha fi ilmoo muka jala jirtu sani akka sagaleen dhagahamu qaamni dhimmi ilaallatu bira akka gayuu fi wanti nu asirratti gurguruuf homaan godhuuf hin beeytanii sanii fi namoonni dandeettan gargaarsa namummaa walakkaa sa'aa booda ammarraa sa'aa walakkaa booda mana makii koottaa isin jechuudhumaa fi hunduma caalaa immoo baga gammadde baga rabbi si gammachiise. Gammachuun kee kun gammachuu biyya keenya hunda haa ta'u amma gisee tokko asii gammadee tokko achii beela'u tokko asii ba'u gammachuun gimmaasha ta'a hin beeytanii kana anumaa olettu gammachuu kee kana rabbiin sababaa godhee Oromoo kee fi qabeenya isaatirraa buqqa'eetiin hin beelaa jiru dheebochaa jiru hunda keenya rabbi tokko haa godhu yaaduma jedhu qaba. Thank you so much warri soddaa dooktoraa nama waggaa deebituroo bira baratee bira dhaabbatan hundi keessanuu. Thank you so much. Thank you so much. And Raleigh is in Jechature, Gamachu Rache, Gamachu Koti, Jifano Rache, Jifano Koti is in Lama Farat is in Jereture. Thank you so much. Undi Kesano Galatoma. Galatoni, Yasli. Ulfar. Teredenti Oromo, Teredenti Sabagutta, Teredenti Adunyat. Atama Teredenti Adunyas in Generale. Teredenti Oromo ra ol guddachaa dhuftee jirte jechuudha. You are the best man. Kullu gaafa nuti jennu sobaa miti. Kullu namaa gaafa nu jennu. Waa malee hin jenne. Kongora. Nuti laali gammachuu keessa baanee dabarree nama burcuqqoo shaccabsa jira laal armatti. Ijoollee xixiqqoo laal nama gurguddaa laal sammuu qabu nama umrii 18 oliidis ijoollee xixiqqoo mana barumsaa baratu ta'i agartee telefoonaa hoo agartee akkamiin fayyadamanii beeynetti jaalala keetiif jecha laal armattu wal fixu jira jechuudha wallah ala kana dhiichisu jirraasiin jedhateero gammachuun tattee gammachuun Afrikaa guutuuti. Ta Oromo guutuu kee baatee dabartee Itoophiyaa kee baatee dabartee ta Afrikaa guutuu siin jedhateero. Tantee oruma yoomillee baga nuuf dhalattee baga keenya taate. Haadhoko galatoo. Yoomiyyuu ati mootii keenya siin jedhe. Osoo keenya ta'uu baattee ka hormaa taate laal waan ajaa'iba takkasii himaa. Maanguddoota kan nu bira jira gurbaan kun osoo keenya ta'uu baatee silaa ka hormaa ta'e qalbiin teenya tun akkam dhageettii tajeetu takka nu himte. Keenya ta'uu kan keetittu bakka atini maal siin jedhame jecha siif hin qabateeroo nuuf jiraadhu ammallee. Abbaa abdii koo haadhoo koo obboleessa gaarii naa jiraadhu ulfaadhu garmaa'uun tola. Raachee. Wayee. Maala siin jedhee yaadatta gaafa tapha beellamaa kana qabnu. Wannan jedhe dhufeera moo hin dhufne ree? Oromoon keessa salphachiiseera ree? Ummatoo qabadhuu gaaf tokko jennaani qabadhuu jedhe. Laara achi namni si jaallataan jedhe. Isimu beekoo jedhe. Wallaahi qabadhuun jeeni. Qabatee dhufee ani obboleessoo. Oromoon si jaallata mirkaneeffatteetta duris hin beekta baga qabatte baga dabatte riikardii akka Itoophiyaatti riikardii tokkoffaa waa hundaan riikardii tokkoffaa qabatteetta hawwii keenya gammanneerra mana banadhanii yaa oole manne torkiin narratti cufnaan dhufe malee jaalladhi dhufe seetee mana koottanii yaa oole hadha keessumatti baay'ata raachee koo hadhaa fi gaha irraa ba'i saatiin ga'eera sii galee. Namnis danuudha. Nama kuma dhibba tokko galateeffachuu qabda gati ta'eef bayi viidiyoo bareedaa wayii tiishartiinuma kanaan daqiiqaa 2 hojjedhu nu gadhiisi duwit goona sagantaa sana adeemnu cuufii bayi. Bor jechuudha. Yerootti galiiti sa'aatii tokko amma ganamaatti bor sibira jirraa bor galateeffatta ummata keenya adaraa keessa nu badhaani sababii maqaa raacheetiin akka gargaarsi kun gufatu hin barbaannu. Kanaaf cufee ba'uu Video de kalama ammo jedhu galatoomaa jedhe waa biraan haseeni gorsa ati tokkotti nu bani amma ganamaatti. Namni giftii wayii kasii qaba jedhutu gammee namni jedhamu jira gammee amboo please jechaa jira gammee amboo galchi daqiiqaa 3 daqiiqaa 5 kenniifiti.
Maalifi jidda Ifa wajjin asirratti ammaaf dayyaa Rachuu. fudhuuti waan gootu godhi gammee amboo gadi. Wayyaa abbaa abdii ko. La. jaarrachuudhaan Namni gachiti. Ifa wajjin dhaamtu tokko laal namni hogguu geemu guddaa taphatee gammachuu isaa tana hunda galateeffachuu qaba. Nama kennaa qabatee sii dhufu jira. Nama waan addaatiin sii dhufu jira. Saniifuu amma gartee dadhabbii qabdaa ifirraa boqonnaa fudhadhu. Yeroo biraatiif ganamas taanaan boris taanaan sa'aatii kamiyyuu taanaan laayifii seentee uummata galateeffachuu qabdaa. Namoota gastii galchitee kennaa isaan sii kennee jira. Yaada isaan sii ibsanii jira. Waa hedduu takka kasaan namni gartee qabatee siin eegu jiru jira. Saniifuu yeroo gaarii qabaadhu amma boqonnaa fudhadhu siin jedha. Gammeen ol galeera waan ta'eef Raachee koo gammee keessummeessitee dhaggeeffadhu obboleessa koo. Gammee keessummeessiteeti namnatti galateeffattee dhiiftu hin jiru. Uummanni kun dhibbi tokko kasi jaallatu kasi jibbu ka jinniin ilmaan Oromoo guutuun Itoophiyaa guutuun namnatti galateeffattudha. Riikardiisii guuteera kumni dhibbi tokko. Kanaaf uummata kuma dhibba tokko galatoomaa hundi keessanuu jettee viidiyoolee qalamaa hojjetta. Borirraa kaasee sagantaa galateeffannaa itti fufaa hadhaa gargaarsaaf jedheen irraa ba'ee jetta amma gammee geggeessi gadi cuufishii Raachee ammas immoo yeroo wiizduroo goote kaate waan argatte diyaaktiif godhishii ammaaf taaqeelesh maala sitti maqaa diyaaktiivii goota kaawuntii kaaniin qottoo danda'ame yalla dubbadhu gamme sagantaan Yaa private gochuu dandeessu. la diyaaktiiviin beekaa jedhati wiizduroo godhe iyyi amma boritti diyaaktiif godhee bor dhufee nu galateeffata viidiyoo hojjetu gammee Gammee miyuutii irra jirti. gammee miyuutii irra jirta okay buddi isiniiti messi ndenna Nagama gammee. itti malee Sagaleen kun jira miti Raachee? Jiraan dhaga'ama gammee ko. Ayyee. Hunda duraan dursee baga gammadde siin jechuu fedha. Guddaa tokko sii gammadee jira Raachee kiyya. Dhaamsa sii qaba. Dhaamsa nani sii qabu. neetworkii isaatii moo kan kooti Naayii neetworkii isaatii amma sirra teera gammee haasa'i. neetworkii isaa rakkisaadha gammee koo sagantaa gaggabaabsi sitti bilbilamaa jira ta'ee neetworkii kee ta'ee hin beeku Dhaamsa tokko sii qaba. Yaa sirra teera dhiifama. Yaa. Neetworkii kiyya sirrillee namni sillee dawwalaa jira. Kennaa tokko sii qaba Raachee kiyya. Ati anaaf Haacee isa du'e sun taane Haacee isa lubbuudhaan jirudha. Anaaf isa bakkanaa guuta. Isa bira darbee immoo obboleessi koo hangafaa barumsa guddaa sirraa argadhe. Wanna ati qabattee deemtu kana immoo ani immoo borumuu qabadhee duukaa bu'ee akka keetti guddachuu barbaaduudhaani. Sanaaf kennaa xiqqoo tokko sii qaba. Kennaa xiqqoon qabdu baasu. Sanaafuu konkolaataa siin jedhee baga gammaddee. Ittiin kun abanamu mitiree. Raachee abanamuuti. Gammaa jira sagaleen koo. Ni jira gamme. jirta ban Bali. era bannati non raggini baka to buan gide ati gran Raacheen nu aga gwate nu ban jabatu Raachee kono Raachee. kuno amma ndale ko ta Suuraa caalu da baay'ee.
Garma Mutola. That's amazing. Amazing. That's talent. Wow. Thank you. What's up? Thank you, Dubai. Galatomi Gammeko. Ulfaadha. Kana amma saate amma na fidu qabda baay'ee. Amma saate amma. Buluun qabu kun. Ifama dhugaa rabbi jechan qabu akkamitti akkanii siibsu sin qabu. Haati yoo dhabde ati bakka haati nu guutee jirta. Sana bira darbee ani baay'ee barumsa guddaa naa taatetta. Akka ati taatus bakka geessis ga'uun hin barbaada. Kanaaf ani biyya dhaloota keetii amboo kee hambaan lafaa walakkasii jira. Guyyaa barbaadde. Kana barbaadetti. Laga hulluuqaa keessattis haa ta'u dirree amboo gubbaattis haa ta'u iddoo barbaadetti kottotoon irraa fudhadhu. Ani kanuma bakka jecha biraattis hin ta'u baase. Galatoomii haadhoo koo obboleessa koo ulfaadhu naa jiraatu. Galatoomii baga gammadde kanuma si jechuu barbaada. Jaalalaa fooloon Akkasuma follow godhaa hunda isaanii warra gasira si'a tokko deeqaa muraasaaf follow nu godhaa maal yoo follow nu godhan namni kuma jamii torba. Maal rakkina Egaa uummata keenya kabajamoo. mucaa ijoollee wayii jiru mubii qabaande giftii kennee ture baasee namni biyya arabaa taa'ee giftii akka irratti bitee leenca tokko namni bitee si kennee ni jira isa keessaan asitti himaa እና isaaniinis galateeffadhuuni kongraasiin jala baasee. naa jiraatu. Raacheen an jira galatoomi gamme. Raacheen an jiraan. Wayii mu beeku jirta. እሺ በቃ ገለቴeffadheen cuftu. እሺ በቃ hundumti keessan bu'aa. Ayyee nagaa na tura shiraacha kee fooloon adeemsi jiraachi. galatoomaa hundi keessan yeroo gaarii qabaadha. Igil garuu naasufne igil kwaadhoo koo naasufne ammee naanni. Raacheko asee jira baga gammanne baga walumaanuu gammanne. Brother. Baga gammanne obboleessa kiyya. Baga walumaan gammachuu guddaadha. Siin mala waan kanaa olii siin mala. Ulfaadhu naa jiraatu obboleessa. Eegil haadhoo koo rabbi ulfaadhu waan gootee obboleessa keenya bukkee dhaabbattee gargaartee iddoo baasetti rabbi siifaa guutuu umurii dheeraa siifaa kennu darbattee jifuun dhabiinii hedduu galatoomii siin jenna. Galatoomii igil ko. Raachee Garmaa Mutola. Galatooma. Yes sir. Thank you guys. Thank you. Ulfaadha naa jiraadha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Hundi sabni Oromoo hundi ulfaadha galatooma. Mootii hiluukos naaf eebbisi. Hilluu qashtii dhugaa galatoomii ulfaadhu darbattee jifuun dhabiin halkaniif guyyaa uummanni siifaa dhaabatu akka obboleessa keenyaa dhaabbattetti rabbi guddaan si haa eebbisu akka olfeessitetti bakka baastetti rabbi siifaa guutuu umurii dheeraa siifaa kennu darbattee jifuun dhabiin ilmoo burraaqxuutti galii sa'a burraaqxuutti galii nuu jiraadhu waggaa kuma irratti dabalee siifaa kennu hedduu si jaalannaa. Faayeen koo jirti alam koo jirti ishi faayee alam tameekoo Maarqos keebii igiliin kan biraa jira Queen Ghost hunduma isaanii walitti naa galateeffadhu. Hundumti keessan namoonni har'a 102 mana raachee turtan rabbi guddaan umurii arraagessaa isiniif haa kennu waan yaaddan isiniif haa qaqqabsiisu
akkuma nu bukkee dhaabbattanii obboleessa koo kana deeggartan rabbi guddaan sinaa deeggaru halkan keessan guyyaan keessan haa bareedu ulfina nuu kennitanii ulfinni siniif mala jaalatna galatoomaan siniin jedha bakka raachee bu'ee ulfaadha kabajni siniif mala mucaanis akkuma sin jaalatu isinis baga jaalattanii ulfaadha warri ri'oota isaanii Dubaay jirtan immoo waan gootan hundaaf galatoomaa ulfaadha jiraadha galatoomaa sinillee mootii brother mangistii keenya asitti si waan jaalanna kan keessa simatti goonaale hiriyaa jaalalaa sinii baaqee ulfaadha mootii koo galatoomishi yaadoo koo ulfaadha obboleessa gaarii naa jiraadhu sibiilbii. Guys, hundumti keessan gargaarsi jalqabamuuf jira. Hundumti keessan gara obboleettii keenya mana maakiitti deemaati gargaarsi achi jira. Hundumti keenya har'aaf uummata keenya bira dhaabbannaa kaashaaf dhaala ta'uu kaashaappiif deeliidhaan opshinii adda addaan gargaarsi jira. Nure obboloota koo kana isin fuulduratti galateeffachuu barbaada. Nuraddiin Naayilaan Gammee hundumti keessan chaansii kanaan Jawwishaan jira, Alaazaar jira, Gammeen keenya. Ani kan ija tokko cebchaa dubbannaa jechaa ijoollee ani kan isin galateeffadhu jechaadha. Dhugaa rabbiitiin ijoollee mana maadaame jirtani warra nu faana gubachaa baatan waaqayyo isin haa eebbisu, waaqayyo isin haa eeguun, amtuu isin argin nagaan gara biyya keessanitti gala, waaqayyo dukkana keessaa isin haa baasu, galatoomaa isin jala isin. Garaa akkasatti sinii kennin nutti maxxanis kennaa keessaniin dhaqqabsiisna hundi keessaniyyuu galatooma sin jaalanna. Girmaamu tola. Inni maal jechuu akka hin qabu hin beeku. Hundumti keessan nama xinnaa umuriin illee daa'ima beekumsaan illee xinnoo mucaa raachuu jedhamu. Mucaa killettu jedhe soolan. Mucaa asii kiw beektu jedhe soolan. Mucattii daa'ima kana kabajanii jaalattanii ulfina mallee fi kennitanii asitti naaf argamtan dhugaa waaqaa isaa jiraata. Garaa koo keessaa baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa, galatoomaa naa jiraadha ሁላችሁም። እኔም ትንሹን ራቼ የሚባለውን ትንሹ በእድሜ እንኳን ትንሽ በእውቀት እንኳን ትንሽ ቢሆንኩትን ልጅ አክብራችሁ ወዳችሁ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ስትሉ ስላገዛችሁኝ ካጠገቤ ስለቆማችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለሁላችሁም አንድ ቃል የምገባው ነገር በመጥፎ ቦታ አታዩኝም። በቃ ሀማቲ ነነርጊተን ኩኒ ዋዳ ኮቲ አከ ሪግሬት ጎተን ሲኒንጎዱ ሙሉ ሳምንት ደግሞ የምስጋና ቀን ይኖረናል። አሁን ሁላችሁም ወደ እህታችን